jira bitaamir galaalatu tunurra jira adha ijoolleen oromoo doktoroonni profesoroonni waa'ee nageenya kan baratti ijoollee meeqatu jira waa'ee nageenya akkamitti akka nageenyi bu haa mari'annu tooftaa biraa haa uummannu tooftaa tolee galluun maaltu jira tooftaa namatti tolee galla jennu koottaa galaa nun baafne kun bar kana wayyaani itti fayyadamtee jirti amma maali tooftaa walii galuu afaan tokko dubbanna obboleessatu achi jira obboleettitu achi jira obboleessatu miidhamaa jira obboleettitu miidhamaa jira yoo tana goone hoo oromoon waggaa 150 rakkate san 150 illee hin bulcha gonkumaa oromoo harkaa eessattuu sossootu yoo walii galuu baanne hoo karaa sareen tolchite waraabessi seena walii galtee dhabuun keenya kun bada oromoo walii haa galu yaboo waaqa laala yaboo lafa laala oromoo walii haa galu tana lallaba galti nagaa galgalti nagaa galti nagaa galgalti nagaa warri nagaa waare nagaa nageenyi haa ititu nageenyi haa bu'u nageenyi haa ititu nageenyi haa bu'u nageenyi jireenya dhala namaati nageenyi jireenya dhala namaati nageenyaa gatii kaffallee hin dandeenyu nagaa tilmaamne hin dandeenyu irratti hojjetuun ala oromoo nagaa buufnu oromoo nagaa buufnu oromoo nagaa haa buufnu nageenyi waan guddaadha nageenyi jireenya dhala namaati nageenyi jireenya dhala namaati oromoo nagaa haa buufnu oromoo har'a nu abbaa biyyaati nagaa haa lallabnu fuula fi qalbii keenya gara nagaa haa deeffannu fuula fi qalbii keenya gara nagaa yaada keenya gara nagaa haa deeffannu nagaa Obbo Torban dabre kana keessa gaa marii godhaa jiru dhageessanii jirtanii wanni yeroo ammatti akkam biyya alaa dhufu kallattiidhaan uummata wajjin akka mari'annu ka godhe isin yaaduu kiyya san qofaa miti garuu haalli Oromiyaan keessa jiru haalli uummanni Oromoo keessa jiru haala addaa haala hamaa walfixiinsi hammaatee hiyyummaan jabaattee namni bahee garuu dadhabee nyaatee buluu dadhabee yeroo jiru kana keessatti yoo dhuguma uummata kanaaf hin qabsaa'e jedhe ummata hakanarraa qabu kana ka gaafa najjeessu yaalan naa jecha wareegame gaafa hidhame na bira dhaabatee wareegame ummata rabbii gaditti galata guddaa narraa qabu kana maal godhu wayya yaada jawurraa an qawwee dhufaasaan jiru qawwee narraa dhaabuu waan hin dandeenyeef waraana ajajaan jiru waraana irraa gadhaabuu waan hin dandeenyeef ummatatti bahuudhaan ummata keenya ka biyya alaatis mootummoota biyya alaatis bira dhaquun lolli hamaan Oromiyaa keessatti gaggeeffamaa jiru ka ummata keenya gaaga'aa jiru kuni akka dhaabbatuuf walwalchuutti hin jira haga ta'u kun gareegettan jeen yaada. Waraabessi biyya ittiin beekamne dhaquudhaan itillee naa afaa jedhee jedhama. Dubbiin Jawaar Mohaammed jechama kana wajjin wal fakkaata. Dhalattoonni Oromoo biyyaalee Awurooppaa garaagaraa keessa jiraatan sobaa fi gowwoomsa Jawaar kanaan gowwoomu jedhamee yaadamu. Namni sammuu qabu hundumtuu Jawaar maal jechaa jiraa? Maal jechuu barbaade? Jechuun gaafachuunsaa waan hin oolledha. Jawaar bakkuma durii sana jira. Namnis na taajjaba jedhee yaaduu akka hin dandeenye akka amma ta'aa jiru kanatu mul'ita. Waggoota 7 dura akka Facebook irraa bookkisaa ture sanatu ammas ta'a jedhee yaade. Namni kun iddoo dhaabbatetti akka hafe sochii dhiyeenya kanaa asitti taatetaa jirutu ragaa qabatamaadha. Akka Jawaar yaadutti har'a akkuma waggoota 7 dura qeerroon Oromoo akkaatuma Jawaar ajajetti waan ajajamu itti fakkaate. Kanas sammuusaa keessa deddeebisee itti yaade. Baasee buuse waan yaade hojiirra oolchuufis Jawaar dhibbana wuxifachuu eegale. Kana ammoo hooggansa jijjiiramaa arrabsuu fi hojiiwwan dinqisiifatamoo hooggansa jijjiiramaatiin waggoota darban keessa hojjetaman gadi qicuudhaan jalqabe. Namoota lakkii harri kaleessa miti dhiisii jechuun gorsuuf yaalanis girrigirrii miidiyaa hawaasummaatii jedheen. Girrigirrii sooshaal miidiyaa alatti Oromoo lafarra jiru hawaasni Oromoo biyyoota alaa keessa jiru tokkummaan isaa
kabaayina isaa daran kan dur daran guddate argamu isaanitti hedduun boonaa jechuudha. Hoggaan asii gaddeemus onneen kiyya daran guutamte waan dalagamuu qabu humna guutuudhaan akkan dalaguuf hamilee guddaadhaan taatanii hedduu galatooma. Har'a meeqaa daandii cufaa, sochii gabaa ugguraa, daandii aspaaltii irratti dhakaa guuraa jechuudhaan Jawaar akkuma bare sana karaa miidiyaa hawaasummaa isaatiin yeroo ergaa dabarsutti dargaggoonni Oromoo kana raawwatan hin jiran. Amma hundumaaf dubbiin galtee jirti. Qeerroon Oromoo sirna qabsoo isaatiin dhugoomee lafa qabsiisaa jira. Jijjiiramni qabsoo qeerroo Oromootiin kallattii qabate kasaartota siyaasaa keessaa fi alaatiin akka hin gufanneef qeerroon Oromoo gaachana sirna isaa ta'uudhaan sirna isaa tikfachaa jira. Jawaar dhugaa kana beekuuyi moo akkuma bare waakkachaa jira? Hoggansi jijjiiramaa qeerroon Oromoo kutannoodhaan qabsaa'ee abbootiin irree akka fonqolfaman taasise jireenya hiyyummaa keessaa akka ba'uuf haala mijeesseef gurmaa'ee akka hojjetu taasise. Tiraaktaraan qotachuu akka danda'uuf haala mijeesseef qeerroowwan Oromiyaa kumaatamaan lakkaa'aman amma waldaalee garaagaraatiin ijaaramuudhaan jireenya ofii fi maatii isaanii fooyyessuu irra darbuudhaan lammiiwwan kanneen birootiifis carraa hojii uumaa jiru. Kana qofaa miti, waajjiraalee mootummaa garaagaraa keessattis ramadamuudhaan qeerroowwan Oromoo akka hojjetan taasifameera. Sochii birookiraasii mootummaa keessatti akka hirmaatan damee ogummaa baratanii ittiin eebbifamaniin biyyaa fi uummata isaanii akka tajaajilanis taasifameera. Iddoowwan hooggansaattis kanneen muudamuudhaan tajaajilaa jiran hedduu akka ta'an beekamaadha. Dhugaan lafarra jiru kun Jawaar biratti fudhatama kan qabu miti. Faallaa deema waan ta'eef ammas fedhii sabaatiin faallaa akka jiru yaada isaa kanatu ragaadha. Jecha qofaan osoo hin ta'in gochaan dhaaba Oromiyaa fakkaatu. Bifuma kamiinuu dhaaba Oromiyaa fakkaatu ka waggaa 25 osoo hin baqatin humna danda'uun qabsaa ture. Amma immoo nutilleen dargaggoota qeerroowwan hedduu wajjin itti dabalamnee cimsinee ittiin deemaa jirra. Hamma dandeessanitti nu bira dhaabbadhaa. Ergaa nagayaa, ergaa sirna dimokiraasii, ergaa sirna federaalizimii dhaabuudhaaf tattaaffan nu bira akka dhaabattan jabeessi itti minaan jee jira Mararaa Guddinaati. Dhaabni Oromoo fi Oromiyaa fakkaatu kan akkamiiti? Kan Oromoo obboloota isaarraa fottoqsee diina itti baay'isudha. Dhaaba Oromoo fi Oromiyaa fakkaatu jechuun maal jechuudha? Oromoonni Jawaar Awurooppaa keessa naannee haasawaa taasisaa fi jiru kun haala mijaawaa argatanii gaaffii kana Jawaariif otoo dhiyeessanii namtichi kun inni kun maal jechuu akka ta'e deebii gahaa kennuu danda'u of harkaa hin qabu. Jawaar daasporaan Oromoo silaa haala biyya keessa jiru sirriitti hin beeku jedhee soba itti baay'ise. Maal soba malee bu'aa siyaasaa hammaarrachuun hin danda'amuyi? Akkuma Jawaar Awurooppaa dhaqee soba isaa diddigaa jiru kana hoggansa KFO kamtu biyya keessatti naannee hojjechaa jira? Akka KFO'tti nuti duras lallabaa ka turre. Sababni itti hidhamneef illee uummata Oromootiif Oromiyaa akkasumas sablammoota Itoophiyaatiif kan fayyadu sirna abbaa irree osoo hin taane sirna dimokiraasii. Sirna yuunitarii osoo hin taane sirna federaalawaa ka saboonni fi ittiin bulchanii biyya immoo waliin bulchanii adeemsi sirna abbaa irree Haayile Sillaaseefis hin fayyadne, darbuufis hin fayyadne, sirna Mallasaatiifis hin fayyadne, ammas hin fayyadu jennee waan lallabaa ture. Har'as taanan wanni nu sodaannee wayiwachaa turre sun waan ga'eef falli biyya sanii hawwii abbaa irrummaa lafa kaayanii hawwii uummata bal'aa kan ta'e sirna dimokiraatawaa dhaabu irratti hojjechuu. Hawwii olaantummaa aadaa tokko, afaan tokko, eenyummaa tokko sablammoota walitti cafatanii
bituudhaaf godhamu san dhiisanii sabdaneessummaa ummatichaa jiddugaleessa bifa godhateen sirna federaalawaa sabaaf sablammoonni qe'ee isaanii irratti afaan isaanii, duudhaan isaanii, eenyummaan isaanii kabajatanii guddifatan ka qabeenya rabbi kennee irratti hojjetanii hiyyummaa keessaa bayan kana taasisuuf immoo mootummaan bakka biraatii ergamu osoo hin ta'in ka ofii filataniif bulutu ummata saniif fayyadaa jennee amanna akka gaafootti. Kanarratti cichanii yoo kan deemaman taate biyya san baraaruu hin danda'amu. Ammallee miti isaan kan jechaa turan miseensonni paartii keenya nu jalaa himatamaniiru, waajjiraaleen keenya nu jalaa cufaman, iddoo itti hojjennu dhabne jechuudha. Kanaan ala siyaasni isaan hojjetan akka hin jirre hundatu beeka. Haala mijaawaa eeggachuudhaan gaaffii mootummaa ce'umsaa dhiyeessuun siyaasa ta'uu hin danda'u. Hooggansa jijjiiramaa abbaa biyyummaa Oromoo mirkaneessaa jiru eeguu fi maqaa gurraachisuun siyaasa ummata fayyadu ta'uu hin danda'u. Saba Oromootiif yaadu taanaan waamicha nagaa uummanni Oromoo adda babeetti ba'uudhaan dhiyeesse maaliif deeggaruu dadhaban? KFO'n waa'ee dhimma kanarratti maal jedheera? Kan biraa fi ibsa baasuudhaan wanti hime jira laata? Ijoolleen Oromoo kumaatamaan lakkaa'aman waamicha sabaa dhaggeeffachuudhaan karaa nagaatti yoo deebi'an warri KFO maaliif sagalee isaanii dhageessisuu dadhaban? Maaliif gammachuu isaanii ibsachuu dadhaban? Wanti barame kan Oromoo leellisaa kan ofii busheessuudha. Kun ammoo michummaa hin malleerraa kan maddu akka ta'e beekamaadha. Biyyattiin garuu qarqara qarree geettee booda darbamuudhaaf dhiyaachaa jirti. Kanarraa deebi'uun barbaachisaadha. Edha Oromoo waan tokkoon isin kadhu. Wanni asiin kadhu nagayaaf carraa kenninu. Humnoonni biyya keenya keessa wal lolaa jiran gara araaraatti deemaa jiran. Jaalatanillee taa'uu baatu dhiibamanii gama mootummaatiin dhiibbaa biyya alaatii fi keessattuu gubaatii dinagdee irraa kan ka'e gara araaraatti seenaa jiran. Gara kaabaatiin wanni nama abdachiisu mul'ataa jira. Oromiyaa keessatti garuu arras lolli itti mufee jira. Namni kumaatamaan buqqa'uun, dhibbaatamaan ajjeefamuun, misoomni manca'uun itti mufee jira. Baqannaadhaan biyya alaa jiraachaa, soba odeessaa, maqaa biyyaa fi mootummaa gurraachessaa bu'aa siyaasaa galmeessisuun gonkumaan danda'amu. Jawaar akkuma bare faayidaa yeroo maallaqa funaannachuudhaan argamu keessaa ba'uudhaan sabaafan hojjedha jedhee dhugumaan sabaaf yaada yoo ta'e karaa seera qabeessa ta'een filannoo dhufu irratti haa hirmaatu. Deeggartoota isaa gammachiisuu kan danda'u karaa nagaa kana qofaadhaani. Ammaan booda fincila kaasuudhaan diinota maddii hiriiruun gaaffii mootummaa ce'umsaa dhiyeessuun falan ta'u gonkumaa. Yeroof buxiffachuun ni danda'ama. Sanuu dhoksaa fi riphoodhaan maalaa baasuuf dhama raasuu jedha Oromoon koo. Waan hordoftaniif galatoomaa fayyaa ta'aa nagaatti.